وانا سوف تنجل كمان نجيني كتسان سيني I think it ما صورة وتلا تفكره jalqaba irratti obboleessa keenya of biraa dhabuu keenya gadda guddaan itti dhaga'ameen ibsuu barbaada. Maalirra jira akkasii wanti jedhamu baay'ee waan nama urjaajessu waan ta'eef kana dura wanti addatti irraa dubbanne hin jiru. Qabatamaadhaan immoo maatumarraa dhaga'amas odeeffannoon jedhu maatii obboleessi akka jiru da'een gadda kana hundi keenya odeeffu dhageenya natti fakkaate namoonni irra caalan ana dabalate. Obboleessa qabaachuu isaa namni baay'een hin beeknu. Ani suuraa halaalaa hin beekaa okkoosaa isaatiin hin beekaanii akka nama aartii keessa jiru tokkooti. Yeroo garaagaraa qoosaa ergaa qaban namoonni baay'een tarii kolfaaf itti fayyadamu ta'uu danda'a. Suuraan nama jabaadha. Qoosaa hunda keessatti ergaa Oromoo fi Oromiyaa Oromummaa nama calaqqisiisudha. Dhaamsasaa karaa qoosatiin aadaa barfatu malee akkuma namni sirba fakkeessee ergaasaa dhaamsasaa uummataaf dabarsu qoosaa namni akka qoosatitti ilaala malee qoosaan sun maal dabarsa namni jedhee xiyyeeffatee hubatee ilaale qoosaa qofa jechuun ni ulfaata. Hojiin inni hojjete hojii guddaadha. Obboleessa keenya qaalii kana dhabne hundi keenya baay'ee gaddinee jirra. Waa'ee dhugaasaa moogaa itti dhiyeenyaan obboleessa hordofaa akka jiru quba qabnaa. Dabalataan immoo waan isin irratti haasaa jirtan waan quba hin qabneef isin akkam biratti dhiituma isaa gaddaan kutuun sirrii masiin galle wantichi gurbaan suura kanatti argaa jirtu gurbaan isaan argaa jirtu kun obboleessa jedhee dhufe interviyuu irratti jechaadha. Interviyuu irratti wanta inni dubbatu ilaaltetti yoo ta'e waan obboleessaaf mitiiti. Waan nama ollaan nama jalaa du'e miira ibsuu hin qabu. Miira gadda ofirraa ibsuu hin qabu. Gaafa dubbatu akka nama waan biraa wayii tokko taasaa waan ta'e tokko haasee sarara guutummaa guutti mul'atu miira gaddaa kan jedhamu tokko ofirraa hin qabu. Siigaleera. Kanatu baay'ee nu dhibee nu shakkisiisee waa'ee shakkuu hunda dhibbatti akka shakku na godhe gammadaan. Dhibbatti maaliif obboleessa ofii du'e akkanatti gaafa haasa'amu jannatii dhufee dhaabatee taa'ee akkanatti gaafa dubbatu maal gaafa jedhee haasa'u miira gaddaa tokko ofirraa hin qabu. Miira gaddaa tokko interviyuu kan argine fakkaataati. Hin agarree tarii sana laalee otoo hin jiraadhe sirriitti dubbachuu nan danda'a yookiin immoo waan natti dhaga'amu fiilingii isinitti dhaga'amaa jiru kanaan natti dhaga'amuu danda'a ta'a. Sanammoo bal'inaan namuu kan adda baafachuu qabu haadha irraa tokko haati inni bakka bu'ee too'ii naaf dubbachuu qaba dhimma ilma kootii qulqulleeffachuu ni danda'a jettee haati itti abdatti yoo ta'e haadha obboleessas bira darbanii namni iccitii isaa gadi fageenyaan beeku yoo jiraate obboleessi isaa jiraatu abbaan fedhe haa jiraatu iccitii sana baasuu ni danda'a. Namuu hin daangessu. Lammata akka dabalataatti immoo akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti haati gaafatamtee haati sooraa abdataa gaafatamtee eeyyee mucaa kootii dhugaa mucaa kootii barbaadee irra naa ga'uu ni danda'a. Nama isa barbaachisu nama akka isa gargaaru barbaachisu barbaadee isaan faana dhugaa ilma kiyyaa barbaaduu ni danda'a jedhanii haati itti abdatu yoo ta'e tarii tarkaanfiin malee deemuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kanaaf kana adda baasuu kan danda'u akkanatti maaf gadduu diddee hamma keenya maaf gadduu diddee akkas jechuun ani akka dhuunfaa kiyyaatitti ulfaatadha. Kanaaf kana adda baafachuu ilma sirrii ta'uu ilma dhugaa ta'uu ilma haadhaa fi abbaadhaan tokkos haa ta'u firooma dhiigas haa ta'u aantummaa isaaf ni qabamuu hin qabu. Walitti dhufeenyi isaanii jalqabaa fi amma akkamii namni jedhu caalatti kan beekuu danda'u haadha deesse qofa jedheetiin namana. Kanaaf kana yaadni kiyya kanuma. Yaa sirriisatte yoo dandeesse ilaalii yoo kana Angeli tette immoo sirriidha. Dirqamaan namaanii akka kanatti gadditee akka ka'utti gadduu qabda jennee dhuguma murteessuu hin dandeenyu. Garuu xiqqoo kan viidiyoo kanaanii ulfaata. Gaafuma yeroo argattu maalii kan hiree diraamaa irra jira yookaan akkaawuntii kumsaa taammanaa jechuudha tiktookii irra.
akkasitti kan biraa waanuma kana dura deemaa ture waa'ee viidiyoo kanaa qofatu hin taane hordofaa turte wanta sooshaal miidiyaa irratti namoonni adda addaa inni kaan laayivii banee inni kaan viidiyoo hojjetee maal ilaalte maal taajjabdee maal immoo waan dhaamtu yoo qabaatte uummataaf waan kana irratti. Amma taajjabbiin kiyyaa anumaaf haa ta'u sababni isaa waan qabatama uummanni si hordofaa jira waggaa ta'ee nama hedduutu si dhagaa yoo ta'ee wanti ati dubbattee hundumtuu gatii qabasii gatii si kaffalchiisu mala siif galee dhugaan nama kanaa wanti nani dubbadhuun tarii karaa irraallee maquu danda'a ta'a akeekni nani ilaaluu murteessaa miti amma namoota dhugaa haasaa harkaa qaban namoota itti dhiyeenyan isa beekan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e karaa qaama mootummaatiin dhugaa mucaa kanaa barbaaduun ni danda'ama yoo ta'e adamuu hin ga'u. Sadarkaa intelijensiitiin amma hidhitii nama barbaadanii akka barbaadanitti argachuu danda'an akka barbaadanitti dhugaa isaa barbaaduu ni danda'an dhugaa mucaa kanaa barbaadamuu qaba jedhanii yoo amanan. Yoo barbaaduu hin dandeenye garuu warra dhugaa isaa awwaale wajjiniin dhugaa isaa barbaaduu ta'a jechuudha. Nama waan kee awwaale wajjin yoo barbaadda ta'e hin argattu sababni isaa bakka dhugaan sun jirtu waggaa ga'e miilan irra dhaabbatee si barbaachisa waan ta'eef. Kanaaf dhugaa isaa barbaaduu irratti xiyyeeffachuudha malee ajandaa adda addaa uumamu jechuun dhugaa isaa karaa maqsuu irratti waan xiyyeeffatu natti fakkaata. Ajandaaleen hedduun dubbataman dhugaan isaa kallattiin wayii argamuudhaaf jedhanii yeroo namni yaade kallattii sanarraa dabbuudhaaf fakkaata. Ajandaa tokko otoo qabatee namni itti deemaa jiru kan biraa uumamee yeroo dhufu dhugaan obboleessa keenya kanaa karaa sanirraa akka maquuf waan barbaadamu natti fakkaata. Kanaaf karaa danda'amee karaa kamiinuu haa ta'u akkuma jalqaba isiniin jedhe yaanni haati obboleessa keenya kanaa dubbatan murteessaadha. Isinii galee qaamni mootummaa naaf barbaaduu qabaa obboleessi isaa yookiin ilmi isaanii karaa isaatiin barbaaduu qabaa hiriyoota isaatirraa inni argachuu danda'a. Uummanni Oromoo dhugaa isaa naaf barbaadaa yoo jedhan uummanni waan danda'u gochuu hin danda'a yaada. Kanaaf akkasittiin ilaala malee ajandaaleen miidiyaa irratti uumamanii namni tokko akkana jedhee tokko akkas jedhee kun hordoftoota ittiin argachuudhaaf kun dhugaa isaa karaa maqsuudhaaf kun immoo waanuma itti fakkaate ta'innaa dubbachuudhaan anis dabalee ta'innaa biraa yoon dubbadhe gaarii hin ta'u. Kanaaf yaadni ani qabu kanuma galatoomaa dhugaa isaa waaqni haa barbaadu lubbuun isaa jannataa haa boqottu. Waan dandeessan godhaa waan tilmaama ta'ee otoo danda'amee miidiyaa irratti ba'uu baate gaariidhaan jedha. Galatoomaa. Ayyee galatooma ulfaadhu akkuma dhageessan yaada bilchaataadha kan kaase wanta warra kaaniifis fakkeenya isinii ta'a yoo dubbattanii deemee waan wanti sun waan jiru karaarraa kaachisu akka hin taane miiraanii maaliin oofamtanii yookaan immoo tilmaama garmaleetiin akka hin taane of eeggattu inni abdannaa ulfaadhu galatoomee baay'ee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Asumaan akkaawuntiin sobaa maqaa isaatiin banaman kan biraan jiru akkaawuntii isaan sirriin kanuma qofa sagalee isaatiin already dhageessaniitu akkaawuntii isaa ta'uusaa Tikaa Safarii Official jedha. Kana follow godha. Akkaawuntii kan biraan jiraannaan irraa fagaadha. Akkaawuntii sobaatiin waan baay'ee Feesbuukii irrattis TikTokii irrattis waan baay'ee jeeqamaa ture. Laloo galuu dandeessa yoo ta'e laloo mitikkuu naafi ergadhu yoonni inni ergata ta'e boriitu galchiini. Yeroo interview ijoollee bira turan lamaan keessaa tokko jechuudha. Laloo jechuun asirraan Efreem achirraan lalisaa turanii kumsaan gaaffii gaafataa ture. Innaan obboleessa sooraateef immoo deebisaa ture. Akka kanatti qabadha. Akkaawuntii sobaa maqaa akka kabbitootiin banameen dhiifuma mucaa kanarratti illee wanta sobaa dubbatamaa ture already argitanii tolee yaada. Akkaawuntii sobaa maqaa Profeesar Mararaatiin banameenis akkasuma isaa waan akkasirraa isaan
of eeggannoon jala. Namoonni haadha gaafadhaa jiranii utuu dubbannu utuu daayirektii aksesii haadha gaafachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa qabaanne yookaan nama dhaqee nu dubbisu qabaanne utuu gaafanne kanaafiyyuu kun nuti kan nuti goone namoota hiriyummaadhaan beekaniin okay welcome naafi. Akkam jirtu? Jirra kuno. Baga jiraattanaa tokko. Silla tullite isiniin arrabsan ture. Yoom ture? Itti kaatu na tasgaaniitu. Okay. Ati galteetta ta'een beeku silla mucaan tokko hin haasofti beektaa asirra teessee. Mee dhaanaa fuula isaa obboleessi isaan fakkaata amma kun hin fakkaatu itti beektaa. Eessi. Inna maal seetani beektaa naanni tiktookii irras bahee haasa'uus hin barbaanneen ture bakka sanas dhaquu hin barbaanneen ture. Akka carraa ta'e guyyaa gaafa wanti kun ta'e kan nama gaafa jetti argamnu. Ana kumsaani namni si beeka lalu waan koofii yaafadhee dirqii qabadhee dhaabbachaa ture kottuu namatti si beeka waan ta'eef akkas akka gochuu qabdame hin jennee ana Efreem kumsaa taanee wanta kana jalqabnee mucaalee jechuudhaaf jechuudha. Maatiin achi geenye maatiin isaayyuu wanta akkuma warra kaanii miidiyaa irraa dhaga'an. Wanti kun yeroo dhaga'uudhaaf yeroo mijataa miti wanti kun kan inni itti balaan kun mudate jechuudha. Wanti kun hundumtuu godhamee achumatti wanti ambaayizoo dhiifama naa godha. Namni akkuma miidiyaa irraa footoo argee dhufe achitti akkas jedhamanii siin jedha dhufe. Achuma gibbii Paawuloosii keessa dhaabbannee waan ja'amu waan torba haasa'an. So, akkasii akka sanadhaa jedhamee wanta namni itti fakkaate hundumtuu gaafa haasoftu an maaliif akka ta'e hin beekon. Dhugaa jiru maatii qabamtee reenuu isikkoo hin dandeenyu waan tokko gochuu maatiitu nurra maatii isaatu jira obboloonni isaa sadii achi ture. Amma mana kana keessatti sila maal haasa'aa turanii akkas ta'e haxaarraamuu dhugaan jiru akkas ta'e ba'uu maaloon akkas ta'u maaloon maatiidha maatiitu achi jira maatii nama sadiitu achi jira. Eenyudha nuyi al tokko dhaabbannee waan haasofnu tuutti yaadne gaariidha beektaati. Eenyudha nuyi an obboleessi isaarra caalee kaniini amma dhugaansaa jedhee maraadhu eeyyoodha an akka Oromoo tokkotti natti dhaga'ama akka hiriyaa kootiittis jechuudha. Hiriyaa kooti. Amma isin warra asirratti warri namooti baay'een sirra tokko biyya lafaa turan fakkaata warri haasa'aa turan baay'een isaanii achi biyya alaa jiru wanta kana informationii qabanii itti dhiyeenyaa maatii isaan beekanii wanta waama jiru waan tokko waan beekanii qaban. Siigalee rabni. Achi turree waan nuyi akka isaan gaaffii kana gaaffii itti ta'u wanta gaaffii itti ta'u kan akkoo gaaffii nuti ta'ee annee wanta jiru addaaraanee maa'ennee ancarraa ol lixanii mucaa ilaaluu argadheera. Barbaadu garuu lixuun ilaaluu hin danda'uun hin jedhin. Obboleessi isaan biraa dhaqee ilaaleera. Naqa lama ol lixee ilaale. Tokko jalqaba ilaaluu ol lixee gaafa kafanamuuf jedhu immoo lammaffaa lixee ilaale. Sigaleera. Dirqama maatii kana lakkoofsaan beekuu qabu Oromoon sigaleera. Oromoon har'a haasa'ummaa naanniifama naa godhaatti guyyaa tokko mucaa kanaan kaameeraatti kireeffadhu deebirii tokko ergee hin beeku. Har'a Oromummaa mucaa kanaatti dhaga'ame. Lalo maaltu haasa'ameera beektaa laloon. Interviyuu godhame irratti miira inni agarsiisu miira obbolummaa mitiitti miira gaddaa hin qabu waan tokko hin qabu. Maaliif gaddi irratti nagaamu maaliif obboleessaa afurfaan akkana jiru maaf argatan nyaata hin haasa'u. Dudduuba mucaa kanaa miti laama maalidha beektaa gashdiikoo achi gaafa turre lamaan isaanii dirqama qabuu dadhabne. Isa kanatu xiqqoo fooyya'aadha ilmeedhaanis maaliinis giddiidhaan waamnee achi burnee tasgabbeessinee maal wayyaa asitti mucaa kanaa
manni jireenyaa yoo jiraate asitti mana jireenyaatti geessinee achi ijoolleen geggeessanii akka reefi kabajaan geggeeffamu goonaa jenne mari'anne. No way maatiin itti ittuma goodaa sun eegaa jiru akkasidha wanta ta'eef hin deemnee makaraarra leellee iddoo fixashaan jiru tokkotti bullee biyya galuu wayyaa jedha. Isheen isa kanaa wajjin haasofnee waan jiru intinaa jennee ati hafii reeffa biraa hafii qoradhu wanta jiru namootis jiru wanta ta'eef namooti seera nama baay'atachi ture waan jimmenne waan illee naasofnannee jimmenne namoonni seeraa turanii so isaanii wajjinii qoradhu ati deemni ati dhugaa jiru wanta jiru lafa kanatti dhaqee argameenna no bilisa gobiraa na fudhate dhaqeen awwaalee atattaman ollee biyyaadhi. Ishi jennee geggeessinee hin deemee inni obboleessa isa tokko dursee dhufe kanumaaf dhufe gaafa dhufnee nuyi intarviiyuu isa gaafannu inni bakka sana deemaa jira wanta jiru waxxaarruuf. Galeera kanammoo kumsa afaan amma kumsaani gaarummaa jiruuf jiramni oromummaadhaa fi nama maatii aartiiti mucaan kun sababa jedhuufitu achitti bakka maatii bu'ee maal jedhee waan meeqa ta'aa ture. Kun hundumtuu kan godhamuu fi maatii aartii yoo taate minna hubattadee yaada si galeeraan wal beekna jireenya jiraannu wanta ta'eef jechuudha. Si galeeramni so kana hundumaa gootee kaateeti gaafa namni kumsa afaan dhugaa jiru hin baasne jedhanii miidiyaa irratti abbaan barbaade inni kan biyya rabaa taa'e inni kan biyya eessaa taa'e dhaqee maali reefii waraanaa waan dhabsiin jedhu.